Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Bulloo Entertainmentii ammas kunoo yeroo keenya eeggannee oduu keenya haaraa gaggabaaboo qabannee dhufnee jirra. Oduun keenya har'aa waa baay'ee of keessaatii qaba. Egaan oduu kana dhaggeeffachuudhaaf yerootiin akkasiin qaqqabuu fi peejii kana laayikii fi subscribe gochuu akka hin irraanfanne akkasiin qaqqabuu fi oduu kana immoo kan qindeessee bareechee funaanessiniif dhiyeessaa jiru immoo Daaneel Abarraan jedhama. Amma kallattiidhaan oduu keenya ijoo mata duree isaa durseetan isinitima duraan dursa oduu biyya keessaa qabadheen jira taansee kan biyya alaas kan ispoortiis qabannee jira. Dursa kan biyya keessaatiin gaaf eegallu pirezidantiin naannoo Affaar obbo Awwaal Arbaan abbootii qabeenyaatiin maal jedhani laata? Biiroon bulchiinsa nageenya magaalaa Finfinnee hooggantoota kutaa magaalichaa waliin mari'ataniiru. Yuunivarsiitiin lammaffaa akka deebi'ee hin hojjenneef kan barbadeesse gareen shoror keessaa abut barbadeessee jira. Yuunivarsiitiin kun eessa dhalaata? Barbadiin isaas maalla? Eenyutu akkas jedhee kan jedhus immoo oduu keenya sattaanutti isinitti himna oduu bal'inaa irratti jechuudha. Amma immoo gara oduu keenya biyya alaa kan jiru irratti immoo mata duree isaa isinitti hima. Turkiin hamma maallaqni ishee doolaaraa Ameerikaa waliin qabu irratti sirreeffachuuf fooyyeensa faayinaansii ishee geggeeffachaa jirti. Pirezidaantii Puutiin dhiibbaa biyyoonni lixaa Raashiyaa fi Chaayinaa irratti ga'aa jiru dhaabuu qaba kan jedhuun gaafataniiti jiru. Itti aansuudhaan immoo gara oduu keenya dhumaatti mata duree isaa gaafsinitti immoo oduu ispoortiidha. Oduu ispoortii keenya har'aatti immoo taphoonni beetting Premier League Itoophiyaa hawaasaatti geggeeffamaa ture. Yoom xumurama? Har'oo tapha maalitu geggeeffamaa jira? Maaltu geggeeffama kan jedhus oduu keenya bal'inaan isinitti himna. Nufaan turtii godhaa yeroo nufaan turtan kanatti peejii kana Bulloo Entertainmentii like, subscribe, share gochuu akka hin irraanfanne nu biraan fidaadha. Turtii gaarii. Amma kallattiidhaan gara oduu keenya bal'inaatti ceena. Oduu keenya bal'inaan gaafatti ceenu abbootiin qabeenyaa gara Affaar deemanii yookiin gargaarsaaf deemanii pirezidantiin naannoo Affaar maal jedhan kan jedhu sana bal'inaan isinitti himna. Abbootiin qabeenyaa deeggarsa taasisuu irra darbee filannoowwan investimentii irratti bobba'uu qabu jedhan pirezidantiin mootummaa naannoo Affaar obbo Awwaal Abraan dubbataniiru. Pirezidantichi kana kan jedhani marii kominikeeshinii investimentii Itoophiyaa naannoo Affaaritti yaa'insa hojii misooma investimentii irratti abbootii qabeenyaa waliin mari'atan irrattidha. Affaar biyya qabeenyaa qabdu qofa osoo hin taane biyya of eeguu dandeessu kan jedhan pirezidantichi abbootiin qabeenyaas miidhamtoota deeggaruun darbee naannichatti misooma investimentii irratti akka bobba'an waamichaa dhiyeessanii jiru. Kominikeeshiniin investimentii Itoophiyaa gama isaan diinagdee waraanaan miidhame ariitiin suphuun damichi deeggaramuu akka qabu jedhaniiru. Gama biraatiin biyya keenya keessatti oomishaan nyaataa fi meeshaalee nyaataa birrii miiliyoona 16 lammiilee buqqaaniif laatameera. Naannoo Affaaritti namoonni miiliyoona 1.3 wareera garee shoror keessa abuutiin qe'ee fi qabeenyaa isaanirraa buqqa'uu isaaniis achumaan ibsanii jiru. Kanaaf abbootiin qabeenyaa naannoo Affaar dhufan deeggarsa kan hundumaa godhanii jiru. Itti dabalataanis hojii misoomaa irrattis hunda hirmaachuu qabdu jedhanii beeksisanii jiru. Gara oduu keenya sattaanutti gaafa ceenu immoo asuma magaalaa Finfinnee keessatti kan ta'aa jiru. Biiroon bulchiinsa nageenya magaalaa Finfinnee dhimmoota nageenyaa irratti hooggantoota kutaalee magaalichaatti qaamolee dhimma ilaalutu waliin mari'achaa jira. Waamicha muummee ministeera Abiy Ahmed hordofee dhalattoonni Itoophiyaa gara biyyaa dhufan yaaddoo nageenyaa tokko malee akka keessummeessamanii fi hojiin nageenyaa magaalichaa dursee akka isaaniif kennamus ibsanii jiru. Hojii nageenyaa kabachiisuu, bu'aan qabsoo galmeessisuu, ilaalcha qabeenyaa keenya guddisuun akka barbaachisu ibsanii jiru. Uummattoonni qaamolee nageenyaa waliin qindaa'ee akka hojjetuuf qophiin uummata wal fakkaataa akka ta'u taasifamuusaas eeranii jiru. Tattaaffii cimaa qaamoleen nageenyaa taasisan yakkoonni hedduun to'atamaniiru jedhanii kaasanii jiru. Kanneen waraqaa eenyummaa waliin wal qabatee hojimaata qajeelfama labsii yeroo ariifachiisaa hin kabajne mul'achiisus eeranii jiru. Ijaarsa seeraan alaa ordofuun diiguu irrattis hojii quubsaan hojjetamuu fi diriirsuu ittisuu irratti illee hojii manee hedduun akka nuuf hafus ibsanii jiru. Hawaasni daldala gara biyya dhufu Itoophiyaanotaa fi dhalattoota Itoophiyaa hordofee dabaliinsa gatii taasisuu irratti qusachuu akka qabu ibsamuu raagaan waajjira seektarichaa pireesii magaalaa Finfinnee irraa argames mul'isee jira. Kanarratti aansuudhaanis diyaaspooraan gaafa biyya kana gara Finfinnee yoo dhufu dabaliinsa gatiin tokko irratti akka hin dabalanneefis of eeggannoo akka godhan asumaan ergaa isaanii dabarsanii jiru. Gara oduu keenya yuunivarsiitii Barbadahe jedhutti gaafa ceenu immoo gareen shoror keessaa abuut saamicha yuunivarsiitii Waldiyaa irratti ga'een alatti
qabeenyi yuunivarsiitichaa lafatti hafe tokkollee kan hin jirre ta'uu lammaffaa deebi'ee akka hin hojjenne barbadeessuun gorsaan nageenya muummee ministeera obbo Gadduu Andaargaachoo ibsani. Obbo Gadduun miidhaa yuunivarsiitichaa irratti ga'e daawwatanii jiru. Barbadaan yuunivarsiitichaa miseensonni garee shororkeessaa abuutu jibba mootummaarraa yookiin namoota siyaasarraa qaban osoo hin taane jibba ummataaf qaban akka agarsiisu ta'uu dubbatanii jiru. Gareen kun ummattootaa fi qabeenya ummataa barbadeessuuf duubatti kan hin jenne ta'uu kaasanii jiru. Gochaa garee shororkeessaa kanarratti barumsa fudhachuun barbaachisaa ta'uu fi yuunivarsiitii haala kanaan duraatti caalaa deebisnee ijaaruu qabna jechuun ibsanii jiru. Kana qofaallee otoo hin taane qabeenyoota ummataa baay'ee kan barbadeessanii lubbuu namaas kan balleessan kanaafis irra deebi'amee ilaalamuun kan bakka bu'u qabutti akka bakka bu'u kana caalaatti deebi'uu qaba jedhanii dubbatanii jiru. Oduu keenya birootti gaafa ceenu immoo suphaan sarara daddabarsaa humna elektirika olaanaa garaagaraa hanga gaashanaa guyyoota 4 keessatti ni xumurama jedhan humni elektirika Itoophiyaa. Suphaan sarara daddabarsaa humna elektirika garaagaraa hanga gaashanaa guyyoota 4 keessatti akka xumuramuu hirmaannaa olaanaan taasifamaa jiraachuu humna elektirika Itoophiyaa beeksise. Sararoota daddarbaa humnoota kana duraan miidhaman dabalatee iddoolee 5 irratti miidhaan qaqqabu humna elektirika Itoophiyaa biiroon damee kaaba lixaa beeksise. Sararoota kanneen suphuuf birmadummaa olaanaan taasifamaa jiraachuu daayirektarri damichaa obbo Ubat Abbee ibsanii jiru. Hojiin suphaa kun guyyoota itti aanan 4 keessatti xumuramuun tajaajilaaf qophii akka ta'an hojjetamaa jiraachuu ragaan humna elektirika Itoophiyaa irraa argame ni mul'isa. Naannolee kana qofa otoo hin taane iddoo hundumaatti iddoo baay'eerra naanna'amee ilaalamaa wanta jiruu fi iddoo humni elektirikaa adda hojjete sana hundumatti illee akka sirraa'us isaan kun ibsaniiti jiru. Naannoo Hararitti nageenya naannichaa waraanaa mirkaneessuuf qaamolee nageenyaa waliin qindoominaan hojjechaa jira jedhan. Biiroon bulchiinsaa fi nageenya naannoo Hararii nageenya naannichaa waraanaan mirkaneessuuf qaamolee nageenyaa waliin qindoominaan hojjechaa jiraachuu beeksisan. Ergamtoonni fi loltoonni Abuut naannoo kanarratti miidhaa geessisan irratti akkasumas namoota baay'ee kana miidhaa kan jiran hundumaa akkasis biyya keessa dhokatanii seenuudhaan dhiibbaa kana kan gaggeessaa jiran irrattis ejjennoo guddaa fudhachaa jira jedhanii kan beeksisan hoogganaa biiroo bulchiinsa nageenyaa naannoo Hararii obbo Xilawoon Wadaraa ibsanii jiru. Hojii hojjetamaa jirus bu'aa jajjabeessaa argamuusaa ibsanii jiru. Shakkamtoota yeroo adda addaa taasifamuun uffannaa seeraan alaa qaama nageenyaa fi bilbiloonni saatalaayitii meeshaalee waraanaa fi to'annoo jala ooluu hojiin isaanii kan hundumtuu qabameeti jira. Labsi yeroo ariifachiisaa akka biyyattiitti labsame bu'aarra oolchuudhaaf tajaajiluudhaaf komaand poostiin hundaa'ee naannochatti nageenya waraanaa buusuuf qaamoleen kanneen waliin qindoominaan hojjetamaa jiraachuusaa ragaan raayyaa ittisa biyyaarraa argame ni ibsa. Kana malees naannoo daangaa galamuu irratti akkasumas naannoo daangaa seensaa irratti namoonni baay'een bifa haaraatiin seenaa kan jiran qabamanii to'annaa jala ooluu isaanii biiroon nageenyaa fi raayyaa ittisaa humna Itoophiyaa beeksisee jira. Gara oduu keenya gara biyya alaatti qabannee dhufnee jirutti isinitti ceesnaa. Oduu keenya biyya alaa keessaa calqaba irratti kan argannu Turkiidha. Waa'ee Turkii. Turkii hamma maallaqni ishee doolaara Ameerikaa waliin qaqqabutti sirreessuuf fooyya'insa faayinaansii taasiftee jirti. Turkii humna maallaqa ishee doolaara Ameerikaa waliin qabu sirreessuuf fooyya'insa faayinaansii taasisuu eegaltee jirti. Tibbana maallaqni Turkii liireen hamma sharafa doolaara Ameerikaa waliin qabu gidduu ba'u hordofuun rakkoo kana furu pirezidantiin biyyattii Raajib Xaayib Erdohaan fooyya'insa faayinaansii ifoomsaniiru. Pirezidantichi fooyya'insi faayinaansii dandeettii liiree dabaluu danda'a jedhan taasisuu isaanii hordofee uummata birattis tasgabbii uumamuu jiraachuu ibsanii jiru. Fooyya'insi kun dandeettii liireen doolaara Ameerikaa waliin qabu hanga tokko dabaluu fi sharafni gabaa akka tasgabbaa'u taasisuu eeraniiru. Akkaataa fooyya'insa maallaqaa kan lammiileen biyyattii liireen baankii akka ka'an humna doolaara walitti qabataa kisaaraa mudachuu danda'u. Mootummaan gibraa fi aara galfii laachuu fi karaalee biroon immoo akka uwwiinsa eeru Middle East Monitoring gabaasee jira. Pireezidant Puutiin dhiibbaa biyyoonni lixaa Raashiyaa fi Chaayinaa irratti ga'an akka dhaaban gaafatanii jiru. Pireezidant Puutiin godinoonni biyyoolee lammeenii dhiibbaa biyyoota lixaan kan hin gufanne ta'uu beeksisanii jiru. Pireezidant Puutiin guddinni biyyoota lameenii dhiibbaa biyyoota lamaaniin kan hin gufanne ta'uu beeksisanii jiru. Biyyoonni lameen dameewwan qorannoo hawaasaa, fayyaa, saayinsii fi raayyaa ittisa biyyaa fi daldala hariiroo cimaa ijaaruu ibsanii jiru. Diinagdeen Chaayinaa olaantummaa diinagdee Ameerikaa fudhachuu fi dandeettiin bittee ishee dabalaa dhufuu kaasanii jiru. Humni kamuu imala guddina ishee irraa duubatti ishee deebisuu akka hin
hin dandeenye ibsanii jiru. Raashaan waliigalteewwan gama jijjiirama qabeenya qilleensaa fi honga oomisha bobba'aa hir'isuu kabajaa jiraachuushas ibsitee jirti. Himoota sobaa biyyoonni lixa Raashiyaa gurgurtaan ala bobba'an irratti parsantii 10 dabalteetti jedhu akka dhaabbatu gaafatanii jiru. Biyyoonni lixaa Olompikii Beejing 2022 Chaayinaatti adeemsifamuuf jedhu bifa siyaasaan ilaalamuu akka qabus dhiisuu akka qabanis gaafatanii jiru. Maddi argame CCTG innidha. Egaan kabajamtoota hordoftoota Bulloo Entertainmentii amma gara oduu keenya sadhumaatti gaafa ceenu taphoonni beetkiingii Premier League Itoophiyaa marsaan jalqabaa magaalaa Hawaasaatti geggeeffamaa ture har'a xumura argata. Taphni har'a waaree booda sa'aatii 9 irraa eegalee magaalaa Baahir Daar Adaamaa waliin taphatu xiyyeeffannoo olaanaa argatee jira. Magaalaan Baahir Daar garaagarummaa qabxii duraa Premier Leaguichaa Faasil waliin qabu dhiphachuun gara dirree kan seenu yoo ta'u magaalaan Adaamaa immoo sadarkaa gadii keessaa ba'uuf kan taphatu ta'a jedhamee eegama. Leenjisaan magaalaa Baahir Daar duraanii Faasil Takkaaleny har'a Adaamaa dursuun kilaba isaa duraanii waliin falmachuu isaanii taphichi si'oominaan akka eegamu taasisee jira jedhani. Tapha biroon Premier Leaguichaan galgala sa'aatii 12 irraa eegalee magaalaan Hawaasaa magaalaa Arbaa Minch waliin ni taphatu. Taphoota hanga ammaatti taphatameen magaalaan Faasil qabxii 18 liigicha dursaa kan jiru yoo ta'u magaalaan Adaamaa immoo qabxii 9 sadarkaa 14 irratti ni argama. Jimmaa Abbaa Jifaar immoo taphoota 9 geggeesseen qabxii 1 qofa argachuun sadarkaa xumuraarraa irratti ni argama. Maarree hordoftoota kabajamtoota Bulloo Entertainmentii oduuwwan haaraa tokko argachuudhaaf Bulloo Entertainmentii irratti subscribe, like, share gochuudhaan immoo akka nu biraan hafne isiniin jenna. Guddaa galatoomaa. Horaa turtii gaarii isiniif hawwina. Bulloo Entertainment.